Harka fuuni kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota TV New Africa Oromik bakka jirtan hundatti nageenyi keenya sinaa gahuu ja'a. Sagantaan keenya qophiin yeroo hunda sinii dhiyaatu jiru gaarii kan jiru qabannee sinii dhiyaannee jirra. Har'a keessummaan keenya kan nu waliin argaman Dr. Said Junaidi, Dr. Bagana Gaannoo dhuftan. Bagana Gaannoo eedan. Daawwattoota keenya har'a mata dureen nu qabannee sitti dhiyaannee shoora yookaan agartee gahee miidiyaan biyya guddisuu keessatti gahee inni taphatu hanga kam shoora kam taphatuu danda'a waan jedhu akkuma sanillee kana keessatti mata duree kana jalatti wanni nu irraa dubbannu miidiyaa yeroo jennu maalitti fiina miidiyaan bifa adda adda qaba keessafuu akka lakkoofsa faranjitti bara 2000 as eegalee waan adda addattuu miidiyaalee adda addattuun haaronni bahee jira. Akkuma san kan irraa dubbannu gahee inni taphatu biyya guddisuu keessatti yommuu faallaa ta'elleen akkuma sanilleen biyya diiguu keessatti illee gahee guddaa akka taphatuu danda'u akkasilleen kana hundaa'u doktora keenya waliin sagantaa kana keessatti irraa dubbanna. Isin affeerra kabajaadhanii akkan hordoftanii kallattiidhaan gara doktora amma sin dabarsinaa. Doktor, yeroo miidiyaa jennu miidiyaan bifa baay'ee qaba. Bifa qabaatu malee miidiyaa yeroo jennu maalitti feename? Miidiyaa jecha maali? Amma miidiyaa kan jennuuni yookaan miidiyaa hawaasaa amma namni kan jedhu kuni meeshaalee ittiin yookaan immoo karaa ittiin yaada wal jijjiiran akkasuma karaa ittiin odeeffannoo adda addaa argatan akkasuma karaa ittiin aadaa nama tokko baruu dandeettu jechuudha. Akkasuma karaa ittiin ilaalcha adda addaa namni ittiin wal jijjiiruu danda'u fi karaa hubannoo adda addaa namni ittiin argatuu danda'uu fi itti wal jijjiiruu danda'u jechuudha. Miidiyaa yeroo jennu kuni gosa hedduudha akkuma amma tuquuf walirratti yaaltan kana. Yeroodhaa gara yerootti baay'ataatumaan deema gosti isaa jechuudha. San keessa duraan yeroo baay'ee namni ka waan dubbifamu irratti isaatti fayyadaman jechuudha. Fakkeenyaaf akka gaazexaa fa'aa namallee akkasitti itti fayyadamuun hin danda'a. Namnummaan deemee bakka tokko dhaqee oduu waan yookaan taatee tokko waan naannoo tokkotti argamee jedhe naannoo birootitti geessu karaa namaatilleen haasaa wal jijjiiru yookaan konferansii adda addaa illee godhanii achirra odeeffannoof hubannoon adda addaa argamu namni gara garatti hin deebi'ee jechuudha. Kun hundi isaatu waan duraan itti fayyadamaa turanii eegas immoo gama reediyoo fa'aatti waan yeroo tokko keessatti sagaleen isaa lafa dheeraa yookaan immoo iddoo dheeraa gahuu danda'u iddoo fagoo gahuu danda'u. Akkasitti sanitti fayyadamuun eegalame akkasuma waan televiziyoonnis jira booda amma yeroo ammaa kana immoo baay'ateeyyu amma waan sanirrallee daddafuu waan sanirrallee namatti laafu yeroo duraanii san waan akka reediyoo fi televiziyoonaa kana waan achirra agarsiisuu dhiisan qofa fayyadamuu dandeetta malee akka barbaadde godhuu hin dandeettu. Amma immoo kan namni marti isaatu kophamatti baafate itti fayyadamuu danda'u jira jechuudha. Sunniin amma akka feesbuukii fa'aa akka tiwiitirii fa'aa waatsaappii fa'aa yuutiyuubii wanni kanniin fakkaatu hundi isaa waan amma yeroo ammaa kana keessatti argame kalakkoofsi isaa heddumminaan yeroo ammaa kana heddummaataa deeme kun hundi isaatu miidiyaa namni itti fayyadamu ta'ee argame jechuudha. Kuni miidiyaadha. Bifa duraatiin illee akka turetti namni duraan wanni itti fayyadamaa ture xalayaa fa'aa barreessu waan adda addaa akka reediyoo akka wanni kana nu ibsitanii turtan. Yeroo ammaa kana nama gabaabaa malee namni gaazexaa fa'aa bitu hin jiru. Namni reediyoo illee banee dhaggeeffatu baay'een hin jiru. Kan biraadhaa bakka bu'ee wanni gahee akkuma isin jettan namni hundinuu amma televiziyoona ofumaa qaba ofuma waan barbaade dabarsuu danda'a yaada barbaade wanni jedhuu danda'a. Mee hanga kam miidiyaan
hanga kam barbaachisa hawaasa tokkoof yookaan biyyattii takkaaf hangam barbaachisaadha miidiyaa ofii cimsuun miidiyaa ofiidhaa akka inni yookaan dhugaa namni hundinuu wanni inni dubbatu kun dhugaa jedhee isatti illee amantii godhatee wanni jedhu akka irraa argatu kanaaf hanga kam miidiyaan biyya takkaaf yookaan hawaasa tokkoof barbaachifti jettanii ilaaltanis. Amma miidiyaan hawaasa kamiifuu barbaachisaadha. Isa malee namni jiraatuu hin danda'u. Isa malee jiraatuun nama dukkana keessa jiraatu jechuudha. Inuu duniyaa matanarraan jiru jechuu dandeenya. Biyyi isiin fayyadamne bu'aa takka argamsiisuu hin dandeettu. Amma inni waan hunda jechuu dandeenya biyya takkaaf miidiyaan amma waa hunda jechuu dandeenya. Diinagdeedha. Akkasuma hawaasummaadha. Akkasuma siyaasadha. Akkasuma misooma. Waan hunda jechuu dandeenya miidiyaa yoo qajeelee jedhe. Yoo sadarkaa isaa eegee akka barbaachisutti ka hojjetu taate waan hundaa jechuu dandeenya. Inumaa kana qofaa miti waa'ee dinagdee hawaasummaa maalii qofa odoo hin ta'in haga aadaatitti haga amantaatitti wanni hundi isaatu isaan alatti amma deemuun hin danda'amu. Kanaaf biyya takkaaf barbaachisummaan isaa ol aanaadha jechuudha. Maaliif jennaan akka waliigalaatitti akkana. Garuu immoo mee waa'ee amma fakkeenyaaf barbaachisummaa isaa kana tokko yoo ka fudhannu taane fakkeenyaaf aadaa biyya takkaa aadaa hawaasa tokkodha babal'isuu keessatti mul'isuu keessatti aadaa dhokate san awwaara jala seene san awwaara jala baasee aadaa bareedaa ta'uu aalamaaf biyya hundaaf ibsuun yookaan hawaasumti aadaa ofiituu dagatee jiraata ta'a yookaan afaan ofiituu dagatee haggahee hanga kammee wanni kuni waan kanarratti yoo gara kanaan kalaalu taane gara aadaatiin hanga kam gahee qaba waan kana mul'isuudhaaf waan kana kunuunsuudhaaf gabbisuudhaaf. Amma yeroo durii sanitti namni aadaa ofii mul'ifatuuf bifa adda adda fayyadama. Karaa namaatiin karaa warra weelliftootatiin karaa adda addaatiin karaa adda adda fayyadaman. Amma immoo miidiyaa fayyadaman. Miidiyaan kuni aadaa mul'isuu aadaan akkanaa hin jirtii qofa odoo hin ta'in faayidaa aadaan sun qabullee bareeduma aadaan sun qabullee qarummaa warri aadaa kana qabu sun qabus kana mul'isuu danda'a jechuudha. Akkasuma nama biyya birootiilleef mul'isuu qofa odoo hin taane nama biyya keessa jiruuf nama aadaa ofii dagate yaadachiisuu. Fakkeenyaaf yeroo wanni akka aadaa miidiyaadhaan amma mul'atu waan barreeffamee ture waan namni amma argatuu hin dandeenye waan namni garagaraa barreessee ture odeeffannoo garagaraa walitti guuruudhaan aadaa naannoo atumaanuyyuu naannoo san keessa aadaan kun jira jechaa yeroo tokko dagatamurra aadaa naannoo akkanaati yeroo sin jedhan naannoon akkanaa aadaa akkanaa hin qaba haga jettu takka aadaa dhokate hunda mul'isanii dirretti baasuudhaan gahee guddaa taphataa jira jechuudha miidiyaan. San qofa odoo hin ta'in aadaan taanillee yoo aadaan sun aadaa duubatti haftuu taate yookaan aadaa miidhaa qabdu yeroo taate baasanii aadaan sun akkana naannoo akkanaa keessatti kan argamu jira. Aadaan kun dhiifamuu qaba. Aadaan kun rakkoo namarraan gaa fayyaa namaatirraan diinagdee namaatirraan gaa ka jedhamus akkasumatti akka aadaan sun hafuuf gahee guddaa taphate jechuudha. Aadaan gaggaariin immoo aadaan wal kabajuu, aadaan wal jaalatuu, aadaan wal gargaaruu, aadaan adda addaa ka amma lakkoofnee fixuu hin dandeenye kuni hawaasaaf ifa bahee naannoo tokkorraa gara naannoo tokkootitti aadaan isaanii akkasi jedhee namni akka waliin dalaguu danda'u. Aadaa yeroo jedhame ati namni tokko aadaa naannoo tokko yeroo hin beekne walitti dhufeenyi isaa sirriin ta'u. Fakkeenyaaf yeroo itti dhuftu akka aadaa isaatiin isa simatu isa barbaachisa. Namni nyaata keessatti, dhugaatii keessatti, uffata keessatti, nama keessummeessuu keessatti, du'arratti, cidharratti, gaddaa fi gammachuu irratti walumaa galatti aadaa adda adda qaba.
aadaa kana wanni ati gadda jettee ilaaltu tasayoo gammachuu ka fakkaatu taate nama biroo biratti rakkoodha jechuudha. Kanaaf miidiyaan gahee guddaa taphata aadaa naannoo tokko biyyuma tokko keessattuu aadaan namaa wal dhabuuf kana keessatti adda baasee aadaan akkanaa naannoo akkanaa hin jira bu'aan inni irraa argamullee akkana kabaja akkanaatu irraa argama wal gargaarsa akkanatu aadaa san irraa argama aadaan kun wanni godhameef faayidaan isaa kana jedhanii yeroo ibsan naannoon biroollee beekuu danda'a. Qaroomina naannoo tokko akkanatti mul'ata jechuudha. Waliigalatti walitti deebi'ee aadaan naannoo adda addaatirraa burqu kun immoo ka mul'ifamu kuni biyya birootitti biyya alaatitti yeroo mul'atu immoo hagam biyyi kun qaroomina keessatti gadi fagoo akkam akka ta'e qaroomina biyya seenaa guddaa qabdu qaroomina biyya faranjii amma waa hedduu qaroomina qabna jedhan kana dura biyyi kun rakkoo adda addaatiin aadaan isaa kun mul'atuu dhabe malee qaroomina akka qabu qaroominni isaanii turaa akka ta'e biyyi tuni biyya turtuu akka taate biyya qaroomina jabaa qabdu biyya aadaa jabaa qabdu biyya duudhaa jabaa qabdu akka taate akkasitti mul'isuu danda'a jechuudha yoo miidiyaan jiraate miidiyaan gaarii yoo jiraate jechuudha. Yoo kun hin jiraatin immoo ati inuun dhagayamtu. Mee amma akkasuma walitti wal qabsiisee wama kanaan gahee amma aadaa mul'isuu aadaa nyaataa ta'uu uffataa ta'uu waan adda addaadha. Biyya keenya keessaa Itoophiyaa namni baay'inaan ka mul'ataa ture sirbumaaf wama adda adda beekan malee akka biyya Itoophiyaa tuni biyya seenaa biyya guddaa taate namni baay'een illee irraa hin beeku. Biyya alaa kana keessa waggaa deemnu duraan uummanni namuma sirbuu tokko sitti hasee biyya keessan irraa kanaan beeka namaan jaa malee aadaa guddaa akka gamta miidiyaa baay'ee isarratti wanni fokkasii godhe hin mul'isiniif rakkoo akkasii mee kana irraa nu ibsitanii jirtanii kanuma wal qabatee gahee hawaasummaa rakkoo adda addaatti hawaasa tokko keessa jiraatu mala biyyattii keessa jiraatu mala rakkoo jiru kana ifa galchanii mul'isanii warra mootummaatiif illeen akka mul'atu taasisee amma wanni guddaan namni biyya tokko bulchuu informationii adda addaa haa qabaatu malee arguu hin danda'u baay'ee gamta dachiin bal'aa ta'eefuu gamta wanni ta'eefuu jecha. Miidiyaan rakkoo jirtu tana mul'isee mootummallee rakkoo sana akka furuu danda'u ammallee yoommoo mootummaan warra aangorra jiru sun waan sanuu kan hin barbaanne akka mul'atu ta'e namni biroodha miidiyaa kanaan nama biyya birootti mul'isee akka uummanni kun furmaata argatu ta'uu keessatti gahee miidiyaan waa'ee hawaasummaa irratti gahee taphatu maali? Miidiyaan gahee guddaa taphatuu qaba kanarratti maaliifi miidiyaan akkuma jedhamutti sagalee nama sagaleen isaa sagalee hin qabneeti. Sagalee nama dhokatee ta'uu qaba. Sagalee nama miidhamee ta'uu qaba. Sagalee nama rakkataa ta'uu qaba. Amma yeroo baay'ee miidiyaan sagalee nama humna qabu ta'e malee kan nama laafaan ta'u. Maaliif jennu? Kanaaf waa'ee hawaasummaa irratti rakkoo hawaasni kun qabu gadi bu'ee akkanatti fakkaatutti mootummaan biyya bulchu tokko yoo waa'ee siyaasaan ta'in waa'ee hawaasummaati irratti waa'ee hawaasummaa miidiyaan dubbatu irratti waan rakkoo waan ceemu yookaan immoo waan qeequ natti hin fakkaatu. Yeroo baay'ee biyya amma hedduu keessatti ka beekame rakkoo hawaasni gama siyaasatiin qabu yoo ta'e malee rakkoo gama hawaasummaatiin qabu fakkeenyaaf akka waa'ee dinagdeetti rarra'u rakkinni adda addaa waa'ee fayyaa irratti ammallee barumsi naannoo sanitti argamuu dhabuu namoonni rakkatan baay'inni argamuu manni barumsaa dhabamuu naannoon tokko baay'inaan gama jireenyi isaanii jireenya hamaa keessa jiraatu bishaan dhugaatii dhabu waan adda addaa rakkoo hawaasaa kana ibsuudhaaf gahee guddaa taphatutu irraa eegama jechuudha miidiyaan maaliifi waliigalatti biyyi takka wanni beekamuu qabu biyyi takka miidiyaa gaarii rakkoo hawaasa keessa jiru mul'isuu danda'u yoo hin qabaatin guddatuu hin dandeettu maaliifi amma miidiyaan akka nama dhibee qoratuuti jechuudha dhibee namaa qoratuuti dhibee namaa qoratanii wanni isaan irra jiru jara dhibee san qoratanii bu'aa
iftoomina bu'aa san bu'aa qorannoo san ibsuu qofa wanni isaan irra jiru warri miidiyaa dhibee jiru san qoratanii dhugarratti hundaa'uudhaan rakkoon akkana naannoo akkanaa hin jira rakkoon akkana naannoo akkana ijoolleen xiqqooleen dhibeedhaaf saaxilamaa jirti rakkoo akkanarraa ka'e manguddoonni dhibeedhaaf saaxilamaa jiran dubartoonni dhibee akkanaatiif saaxilamaa jiran jedhanii waan kana rakkoo kana dhugarratti hundaa'anii qoratanii bu'aa qorannoo sanii ibsuudha. Bu'aa qorannoo sanii yeroo ibsan immoo maaltu argama ree? Dawaatu argama jechuudha. Rakkoo san ati yoo gadi buutee hawaasa kana keessa gabbuutee rakkoo hawaasa kanaa ibsuu yeroo dandeette gama mootummaatillee haa ta'u gama warra abbootii qabeenyaa warra tola ooltummaa irratti bobba'anillee haa ta'u gama ta'eenuu bu'aan hin argamu. Rakkoo ibsu rakkoo jiru ibsu jechuun mootummaan qofti rakkoo san haa hiiku miti. Hawaasni illee hiikuu danda'a odoo beeke. Amma rakkoo hawaasni qabu kana yeroo miidiyaan ibsee jedhe namoonni hedduun gargaarsan ka dhaabatan ni jiran. Gaafa kana biyyi suni gama saniin ol kaati jechuudha. Yoo dhibee dhoyfatan immoo dawaan hin argamu. Dhibee yoo hin himatin yookaan immoo namni nama beeku yoo dhibee namaa san namaa himee dhibee kanarraa maal akka ta'e maal akka barbaachisu yoo hin beekne dawaan hin argamu waan ta'eef isaan barbaadan maali rakkoon isaan keessa jiran maali jedhee gadi bu'uudhaan yoo miidiyaan hin ibsin rakkoon hawaasummaa kan uummata keessatti argamu gama qabeenya fi qabeenya dhabuu aadaa adda addaa ka miidhaa adda addaa geessan waan rakkoo jiru kana gadi bu'ee ibsuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf miidiyaan waa'ee hawaasummaa keessatti gaheen inni taphatu gahee guddaadha. Mee kana wal qabatee amma gahee waa'ee hawaasummaa kana keessatti gahee guddaa taphataa jettanii jirtanii fakkeenya yoo fudhanne nuyi amma wanni amma jijjiirama biyya keenya keessatti argame keessatti gahee guddaa taphatee jira miidiyaan. Gahee inni taphate kana meetti deebinee bifa kamiin akkamitti jijjiirama kana gara gaarii fiduu danda'elleen inni waliin mari'anna boqonnaan booda deebina hordoftoota keenya fagoon irraan tiibnaadha boqonnaan booda walitti deebina. Kabajamtoota keenya walitti deebine boqonnaan booda har'a wanni irraa mari'ataa jirru mata dureen irraa dubbataa jirru gahee yookaan shoora miidiyaan taphatuu danda'u biyya tokko guddisuu keessatti hawaasa tokko guddisuu keessatti akkuma sanillee yoo faallaa tahe miidhaa inni geessuu danda'u kana irraa mari'ataa jirra kan waliin jiru Dr. Said Junaidi akka nu hordoftan kabajaadha sinaaf irraa mee doktora gaafiin boqonnaan dura kan irraa gaafii eegallee turre jijjiirama biyya keenya keessatti dhufe kana keessatti gahee guddaa taphatee jira. Jijjiiramumti kun akka dhufu taasisuudhaaf gara tokkoon ka gahee guddaa taphate miidiyaadha. Miidiyaan kuni miidiyaa fakkii televiziyoonaa haa ta'u yookaan reediyoo haa ta'u yookaan barreeffama adda addaatiin haa ta'u yookaan amma meeshaalee wal quunnamtii hawaasaa akka feesbuukii akka tiwiitarii waan adda addaa kanallee haa ta'uti gahee guddaa taphatee jira wanni kun. Mee hawaasa keenyaaf hangam bu'aa fide wanni sun mee jijjiirama kana keessatti illee hangam gahee taphate shoora taphate jettanii ilaaltanis. Shoorri miidiyaan taphate gaheen inni amma taphate gahee guddaadha. Wanni inni taphatee guddaadha jijjiirama amma argame kana fiduu danda'amee jira jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo uummanni karaa adda addaatiin yaada wal jijjiiruu danda'e karaa nagaatiin hiriira nagaa godhuu akka danda'aniif kana karaa adda addaatiin dabarsuufiin uummanni yeroo hiriira bayuu akka waan balleessine akkasumas gaafiin isaanii gara hundatti akka tokko ta'u akka tokko ta'u gaafii barreeffamaa waan akkana barbaannaa akka ta'u akka namni martuu
yaada adda addaa qabatee hin baaneef yaada tokkoon akka ba'u yaada waliigalaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni odoo namni akkasitti sirreessuu baate odoo karaa kana wal qunnamtiin danda'amuu baate namni yaada dhuunfallee gaafatuu danda'a. Ani mindaan kiyya xiqqaadha mindaan kiyya naa jedhamu yeroo san addunyaalleen sin dhageettu mootummaan si bulchaa jirullee si dhagahuu hin danda'u. Hundi isaanii tokko tokko homa fedhan gaafatan siin jedhamu. Garuu yeroo akkasitti miidiyaan akkanaa kun gahee guddaa taphatu akka isaan gurmaa'anii ijaarramanii keessattuu akka OMN miidiyaa televiziyoonaa yoo laalle gahee guddaa taphate jechuudha. Gaafa inni qilleensarra ooluu eegalamerra uummanni kun ilaalchi isaa akka tokko ta'u ilaalchi isaa gaafin isaa akka tokko ta'u ammallee sagalee uummataa kana addunyaan akka dhageettu uummanni kun uummata waa balleessuuf deemu odoo hin taane uummata mirga ofii gaafatu uummata miidhama qabu miidhama ofii san ibsatu akka ta'e kana addunyaadhaa ibsuu fi warruma immoo waa gaafatu kana akka isaan akkaataa isaan itti deeman tarsiimoo isaan itti deemuu ni danda'an karaa adda addaatiin odoo feesbuuk illee maalillee jiru kunniin gahee guddaa taphate jechuudha. Kanaaf waa'ee jijjiirama amma dhufee kana keessatti miidiyaan waan guddaa taphate jennee laaluu dandeenya jechuudha. Bakka amma bootan suni haga ta'amma keessa jiranii tana garuu yeroo amma keessa jiranii kana sanii ol taphatuu qaba. Yeroo ammaa kana sanii ol taphatuu qaba. Yeroo ammaa kana itti dhufna waan inni hojjetuu qabu haa ta'u malee osoo miidiyaan kun jiraatu maatee sagalee uummataa san gara aalamatti dhageessisuu dhabe sagalee uummataa san warruma biyya keessatti illee akka sirrii ta'een dhageessisuu dhabe injifannoon kun hin argama jettanii isin hin abdattan? Hin argamu maaliif jennaan namni aangorra jiru akkuma sagaleen kee dhokateen si rakkisuu danda'a jechuudha. Si ukkaamsuu danda'a. Kanaafuu yeroo baay'ee warri mootummoonni abbootii irree warri jedhaman miidiyaa kana hin fedhan. Maaliif hin feene jennaan keessattuu hin fedhan cufaan cufatti hin fedhan yoo ta'in ka isaan waliin hin dhaabanne hin fedhan. Maaliif hin feene rakkoo uummataa kan addunyaaf ibsa. Addunyaan dhiibbaa irratti gooti. Kanaaf yeroo hunda nama ukkaamsuu sagaleen nama akka hin dhagayamne namni uummata walitti qabu namni uummata ilaalcha tokkorra walitti qabee rakkoo keessan kana gaafadhaa jedhu akka hidhamu kun akka wanni godhamuu fi salphina amma dhufu kana ka addunyaan dhageettu kana namni hunduu yeroo biyya bulchu maqaa bareedan biyya bulchuu barbaada. Biyya dimokiraasiin keessa jiru biyya mirgi namummaa keessatti kabajamu biyya qabeenya qabdu biyya waa'ee hawaasummaati keessatti waa'ee fayyaa keessatti wanna hunda ummata ofiitiif dalaytu kabajaa qabdu biyya gaarii biyya jireenyi kabajaa jireenyi gaariin keessatti argamu jedhee yoon jiraatin illee akkas jedhuu barbaada. Akkas jedhaa ofiimmoo wanni jiru faallaa saniiti. Maalifi akka addunyaan hin komanne ati akkana goote gaafa akkana kanaree ati odoo miidiyaan kun jiraatuu baate addunyaan akkuma miidiyaan mootummaa jedhu sani jetti jechuu danda'a. Miidiyaan mootummaa immoo waan fedha jaraa jalaa bahuu hin danda'u yeroo baay'ee. Namni gadhiisee miidiyaan mootummaa gadhiifame fedha mootummaatiin alatti deemuu hin danda'u. Mee amma isin amma waa'ee miidiyaa kana wal qabatee warri mootummaan abbaa irreedhaa haa ta'uuti yookaan mootummaa dhugaa qabulleen haa ta'uuti. Yeroo kaan miidiyaan dhaara irratti dalaguu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf isin fakkii akka nu dubbattanii gahee OMN baay'ee gahee taphatee jettanii waan ni jettanii mootummaan illee yeroo baay'ee warri abbaa irree sun cufuudhaaf yaalanii turanii yeroo ittillee milkaan qabanii yeroo ittillee fashalan qaban jechaadha. Akkuma san biyya biroo keessallee yoo ka fudhannu taate Aljazeera ka jedhamu ni jira. Chaayinaliin Aljazeera jedhamu kuni
warroonni biyya baay'eedha akka inni cufamu jechaadhaaf hariiroo biyya lammoon jidduu jirullee muranii jiran jecha waan akkasiisanillee maalifiin warri aangoo qabu kuni yookaan warri wanni biyya tokko hoogganan tokko maalifiin miidiyaa tokko jibban wanni isaan jibban kuni dharumaaf jibbamoo yeroo kaanillee dhugaa ta'uun ni mala wanni amma kuni namni marti miidiyaa tokko dharaaf hin jibbu sagalee ukkaamsullee nama ukkaamsullee hin jibbu yeroo miidiyaan tokko waan sila ogummaa isaanii keessaa bayanii warri miidiyaa kanarra hojjetu ogummaa ofiitti keessaa bayanii cinaa nama tokko dhaabatan yookaan immoo miidiyaan kun ka biyya keetti odoon taane biyya alaatirra waa'ee kee keessa seene akka namni wal dhabu akka namni haqaan alatti rakkoon odoon jirre akka namni fincilu yeroo miidiyaan taasisullee hin jira amma kuni qabatamaan biyya adda addaatirratti biyya akkana maaliif miidiyaa akkana jibbite jedhanii kophaatti qoratanii addaan beekuun danda'ama malee namni bifuma kana lamaaniin jibba yookaan warra abbootii irreetii sagaleen uummataa akka hin dhagayamneef jibban yookaan miidiyaa kanatu ogummaa ofiitirraa bahee dhimma biyya takkaa keessa seenee dhimma biyya takkaa keessa seenee biyyi tun akka hin guddanneef nama duuban waan kanarraa fayyadamu jira waan ta'eef miidiyaaleen sun warra waan kana faca'insa biyyaa kanarraa fayyadamu isaan waliin wal qunnamtii yoo qabaatan waan akkasillee godhuu danda'an yeroo kanagaa namichi ololli irratti oofamu kun yookaan mootummaan yookaan biyyattiin ololli irratti oofamu kun harka marattee laaltu yoo an birallee dadhabde hin qeexi biyya keenya irratti akkana godhaa jiranii olola nurratti oofaa jiranii ummata keenya afaan wal dhabsiisuuf godhanii jettee yeroon isiin jibbituu fi yeroon isiin iyyattu hin jira jechuudha. Kana jechuun yeroo hunda miidiyaan hin tuqamtu miidiyaan waan isii namni dubbatuun hin ta'u waan feete haasoftu jechuulleen rakkoo akkasiisan qaba yeroo isaan ogummaarraa ba'an yoo calliftee laalte si balleessuu danda'an. Kanaaf akkaataa silaa ogummaan isaanii hayyamutti akkaataa isaaniif ulaagaa isaaniif kaayame san irratti deemudha malee ogummaa ofiitirraa bayanii gahee warra siyaasaa yoo taphate miidiyaan wanni inni balleessu guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Saniif biyyi tokko miidiyaalee tokko qeeqan jechuudha. Wanni isaan qeeqaniif yeroo kaan dhugama jechuudha. Yeroo kaan dhugaadha. Yeroo kaan dhara haa ta'u malee yeroo kaan dharas ta'uu danda'a. Yeroo kaan dhugaadha. Miidhamatu irra ga'a jechuudha. Wanni miidiyaan akkuma waa tolchi amma jijjiirama fide jennu kana waa balleessuu waan inni balleessu itti dhufna marii keenya kanatti mee gaheen miidiyaan taphatu walitti dhufeenya jidduu ilma namaadha kana cimsuudhaaf jidduu hawaasaa cimsuudhaaf jidduu biyyattii keessa jiraatanii fi biyya biroolleen walitti dhufeenya kana cimsuu keessatti gaheen miidiyaan taphatu kuni hagam jettanii isin itti amanuu dandeessan waan kanatti. Miidiyaan akkuma durarratti kaafne qabeenya guddaadha waan guddaadha jechuudha. Akkuma ati itti fayyadamtetti faayidaa sii buusuu danda'a jechuudha. Akkuma ati itti fayyadamtetti bu'aa tokko sii buusuu danda'a. Kanaaf miidiyaan biyya tokko keessa jiru walitti dhufeenya namaa kana yoo leellise walitti dhufeenya naannoon tokko qabu yoo leellise waan isaan waliin dabarsan yeroo rakkoo keessatti yeroo isaan waliin dhaabatan yeroo isaan walii tumsan yeroo isaan wal gargaaran yeroon akkana akka dabree fi ammallee bifa saniin namni walitti dhufuu qaba jechuu irratti yoo miidiyaan gahee guddaa taphate ummanni walitti dhufiinsa kana keessatti ciminaan walitti dhufuu danda'a jechuudha. Biyya tokko keessatti biyya takkaaf biyya biroollee bifuma kanaan yoo miidiyaan waldhabbii biyya kanaa fi biyya kanaa qofa ka hafarsu taate jibbaa biyya sanii ka hafarsu taate miidiyaan kee namni biyyattii san waliin walitti dhufeenya godhuun barbaadu. Hin balleessa. Bakka jiruttu
dhalattoota biyya sanii arguun barbaadu. Yoo immoo miidiyaan biyya tokko amma ka'ee fakkeenyaaf miidiyaan biyyoolee ollaa kennaa ka'ee amma waa'ee biyya kennaa haala gaarii inni irra haasa'e karamarrattis yoo walitti dhufe hawaasni kuni edaa biyyi keessan akkasii edaa biyyi keessan dur biyya kenna wajjin ture edaa yeroo rakkoo waliin dabarsaa turanii biyyi keessan biyya guddaadha biyya kabajaati edaa siin jedha. Yoo garuu inni bifa jijjiirama kana kan fiduu danda'e miidiyaadha jechuudha. Yoo inni immoo faallaa kanaa kaafartu taate isin warra akkasiisanii biyyi keessan kun dur biyya kenna akkana godhe jaalala biyya kennaan qabdanii jedhanii waan akkasii kanaan namni wal jibbuu danda'a jechuudha. Miidiyaa walitti dhufeenna kana yoo inni kaleellisu taate sadarkaa biyyaatitti ta'e sadarkaa biyyaa fi biyya ollaatitti ta'e akka sadarkaa addunyaatitti ta'e gahee guddaa taphatuu danda'a jechuudha miidiyaan walitti dhufeenya namaa keessatti. Mee amma biyya keenya keessa jijjiirama jiru kana jijjiiramni kun namni hundinuu ijuma isaa fakkaate ilaala. Hawaasni hundinuu ijuma isaatiin ilaala akkuma kallattii isatti fakkeessa ilaala inni. Kana keessa dogongora adda adda dhufa. Dogongorri inni dhufu injifannoo kanaahu sabni biroo anuma fide jaa. Sabni biraattis anuma fide jaa. Osoo naan kee jiraadhuu dhabe wanni kun argamuu hin danda'u jaa. Yoo kanuu jijjiiramni dhufe kunuu tarsiimoon inni irra deemuu qabu kara kanarra goruu qaba jaa. Inni sun immoo kara kanarra deemuu qaba jaa. Wanni namni wareegamee fi irratti lubbuun baay'ee dhabamteefoo kana ta'uu qaba jedhee sunilleen ibsa. Yeroo kana walitti bu'iinsa deema. Yaada walitti bu'iinsa deema qaamanillee walitti bu'iinsa deema jecha. Mee kana keessatti gahee miidiyaan ummata warra kan hundaafuu isaan karaa tarsiimoo qabachiisuudhaaf gorsaaf gahee inni taphatuu danda'u waan wanni kun jijjiiramni kun dhufeef isaan ibsuu danda'u keessatti hanga kam gahee taphata jettanii ilaaltanis. Kuni gahee guddaa taphatu. Boqonnaan booda walitti deebina. Wanni kun baay'ee barbaachisaadha. Hordoftoota keenya fagoo hin deebinaadha. Boqonnaan booda walitti deebina.